Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Simbirri Girrisaa Boorana Aanaa Dirreetti midhaan walitti qabamuuf ga'e mancaasaa jiraachuu jiraattonni himatan. Tuutni simbira Girrisaa godina Booranaa Aanaa Dirree gandoota adda addaa keessatti midhaan ooyiruu irraa hubaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraataan magaalaa Tulluu Fardaa dhimma kana ilaalchisuun dubbatan Aanaa Dirree gandoota akka Diidaa Meeggaa, Mandhaachoo, Dolloo Makkallaa fi Fuuloo Roobsoo fa'aa keessatti tuutni simbira Girrisaa kun oomisha qonnaan bultootaa irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu ibsaniira. Jiraattuun Aanaa Dirree magaalaa Tulluu Fardaatis kanuma mirkaneessite. Akka isheen jetteetti tuutni kun erga mul'atee guyyoota 2 yoo ta'u, keessumaa naannoo haaroolee fi bishaan jiranitti ooyiruu irratti garmalee miidhaa geessisaa jiraachuu himani. Keessumaa yeroo galgalaa fi ganamaa fa'aa hoomaan kun garmalee kan ooyiruu qonnaan bulaa balleessaa jiru ta'uu kaasuun isheenis ooyiruu ishee nama qarshiin itti ramaduun eeggachaa jiraachuu himteetti. Ta'us hoomaan kun humna namaatii ol ta'us kaafteetti. Dhimma kanaan walqabatee waajjirri koominikeeshinii Aanaa Dirree tuutni Girrisaa kun mul'achuu ibsuun uummanni ooyiruu isaa eeggachuu akka qabu eeraniiru. Tuutni simbirroo Girrisaa jedhamu kun erga dhiyeenya aanichatti mul'atee keessumaa oomisha qamadii fi xaafii miidhaa irraan qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni kunneen dubbatanii kan dhiyeenya gandoota Aanaa Dirreetti mul'ate kunis qonnaan bultoonni mala aadaan ooyiruu isaanii irraa ittisaa jiraachuu kaasaniiru. Girrisni kunis humna isaanii ol ta'uunis dubbatameera. Haleellaa hidhattoonni fannoo tibbana Amuruutti raawwatan hammaataadha jedhame. Haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruutti hidhattoota fannoo raawwateen lubbuun darbuu fi qabeenyi manca'uu jiraattonnii fi mootummaan beeksiseera. Haleellaa jalqaba torban kanaa raawwateen amma lubbuu darbee gama mootummaan ifa ta'uu baatus jiraataan tokko akka dubbatetti gara namoota 10 ga'uu jedheera. Badii kanaaf jiraattonni hidhattoota fannoo bakkeewwan daangaa Wallagga ba'aa fi dhiyoo magaalattii jiran irraa akka dhufan eeranii koominikeeshiniin aanichaa garuu ibsa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen humni finxaalessaa fannoo jedhamu daangaa mormorce'uun badii raawwachuu ibse. Kanaanis magaalaa Gamsaatti dhukaasa banuun lubbuu fi qabeenyaa irratti miidhaa geessiseeraas jedhe. Haa ta'u malee lakkoofsa namoota ajjeefamanii waan ibsee hin qabu. Lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhaman kanaa addatti mirkanaa'uudhaan baatus bakkeewwan kanatti haleellaan yeroo raawwatu kun kan duraa miti. Haleellaan kan raawwate kibxata barii yoo ta'u lubbuu namoota horii fi qabeenya garaagaraa saamanii deeman jechuun hidhattoota himataniiru. Jiraattonni haleellaan kun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannicha turan bakka biraatti deemanii guyyaa muraasa booda raawwatamuu dubbatu. Jiraattuu Aanaa Amuruu Agamsaa irraa dubbatte tokko haleellaa kanaan milishoota dabalatee namoonni nagaan ajjeefamuu himu. Haalli jiru ulfaataadha. Uummata nagaa qotee bulaa irratti gaga'amaa fi saamicha geggeesse jechuun hidhattoota fannoo kana himataniiru. Meeshaa diishqaa bireenii fi kilaashiidhaan uummata nagaa irratti saamicha horii raawwachuu dubbatan. Jiraattuun biraallee haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Jarri warri fannoo kun halkan sa'aatii 11 osoo hin guutiin namatti dhufuu jedhani. Humnoonni fannoo meeshaa gurguddaa hidhachuun lola uummataa fi qaamolee nageenyaa irratti kan banan horiin hin hafne, re'een hin hafne hamma handaaqqootti hunduma isaa sassaabdee deemtee jedhaniiru. Uummanni gara itti baqatu hin qabu hidhattoonni magaalaa naanna'anii jirus jedhaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi godina Wallagga Ba'aa aanota garaagaraa keessatti waggoota muraasa darbaniif hidhattoonni fannoo haleellaa geggeessuun namoota nagaa hedduu ajjeessaa turuun ni dhaga'ama. Uummata buqqisuu fi qabeenya saamaa turaanis jiraattotaa fi qondaalota mootummaa wabeeffachuun gabaasaa turre. Sababa kanaan bakkeewwan Wallagga Ba'aa akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaa Dirree Lolaa fi Hokkoraa erga ta'anii waggootiin lakkaa'amaniiru. Kanaan dura hidhattooti fannoo godinaalee Wallaggaa Ba'aa fi Horroo Wallaggaa aanaalee tokko tokko keessatti haleellaa raawwataniin lubbuun hedduu darbuu jiraattonni aangoonnii fi koominikeeshiniin mirgoota namoomaa ibsaa turan.
Mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii haga dhuma ji'a adoolessaatti qarshii naafqaa harka isaanii jiru gara baankiitti akka galchan ajaje. Eertiraan lammiileen maallaqa harka isaanii jiru hatattamaan akka baankii galchan ajajeera. Akeekkachiisa kanaan lammiileen biyyattii kamuu maallaqa harka isaanii irra jiru hunda hanga xumura ji'a adoolessaatti akka baankii galchan akeekkachiifamaniiru. Baankiin giddugaleessa Eertiraa ibsa waxabajjii 30/2026 baaseen namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen maallaqa biyyichaa naafqaa harkaa qaban akka baankii galchan himeera. Baankichi ibsa baaseen lammiileen biyyattii hunduu naafqaa qofa bittaa gurgurtaaf akka fayyadamuu qaban beeksisee bittaaf gurgurtaan kamuu maallaqa callaan qofa ta'uu akka qabus himeera. Kanaaf namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen kamiyyuu maallaqa of bira kaa'uu seeraan akka adabsiisu himee kana qofa osoo hin taane namoonni herrega baankii hin qabne haaraa banaachuun akka qusatan ibseera. Dhaabbileen yookaan namoota qajeelfama baankichaa cabsanii fi maallaqa of bira tursiisan irratti tarkaanfiin seeraa cimaan akka fudhatamus himeera. Haa ta'u malee namoota yeroo jedhame keessatti maallaqa isaanii baankii hin galchine irratti tarkaanfiin seeraa fudhatama jedhame maal akka ta'e garuu hin ibsine. Hiriira mormii farra godaantota Afrikaa Kibbaatti geggeeffameen namoonni 900 ol to'annoo jala ooluun dhaga'ame. Poolisiin Afrikaa Kibbaa mormii farra godaantota gaafa wiixataa guutuu biyyattiitti geggeeffameen walqabatee namoonni 900 ol to'annoo jala ooluu himaniiru. Hiriirewwan kun baay'een isaanii nagaadhaan kan xumuran ta'anis gariin isaanii gara hokkoraatti kan jijjiiraman jiru jedhameera. Hiriirewwan mormii dhiyaatan 120 keessaa 108 nagaadhaan kan xumuraman yoo ta'u 12 irratti garuu tarkaanfiin poolisii barbaachisee akka ture itti aantuun koomishineera poolisii biyyaalessaa Belloo Mooskilii ibsa miidiyaaf kennaniin beeksaniiru. Mooskiliin akka jedhanitti sababiin namoonni kun itti qabamaniif seera bulchiinsa godaansaa darbuu jeequmsa uummataa kakaasuu godaantota seeraan alaa dhoksuu fi yakka saamichaa keessatti hirmaachuudha jedhani. Poolisiin ibsa dabalataa baaseen akka beesetti gaafa wiixataa galgala naannoo Johannesburg ganda Aleksaandariyaa jedhamutti namni tokko rasaasaan dhawamee lubbuun isaa darbeera. Iddoo kanatti maddeen gabaasaa akka jiranitti jiraattonni naannichaa suuqota xixiqqoo jireenya guyyaaf tajaajilan kan Spaza Shop jedhaman beekanii fi kanneen dhalattoota biyya alaatiin dhuunfataman saamaa akka turan ibsameera jechuun Reuters gabaaseera. Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan magaalaa daangaa Chaad biratti argamtu to'achuu beeksise. Raayyaan ittisa biyyaalessaa Sudaan magaalaa murteessituu taate kan daangaa Chaad irra jirtu Kulbus harka mootummaatti deebisuu isaa beekseera. Injifannoon kun injifannoo dirree waraanaa guddicha erga waggaa darbe Faashir harka humna waraanaa kanaatiin deebi'ee isa guddaadha jechuun gabaafameera. Humnoonni finciltootaa Rapid Support Force warra ergaa Eebla 2023 jalqabee waraana irratti bobba'anii jiran ergaa El-Faashir harka isaanii galfatanii booda kutaalee Daarfur baay'ee to'annoo isaanii jala oolfatanii turan. Gama biraatiin waraanni mootummaa fi humnoonni gamtooman waraana Sudaan duukaa hiriiran naannicha daangaa Chaad hordofuun to'annoo qabachuu danda'aniiru. Magaalaan Kulbus sarara daangaa baay'ee murteessaa ta'e irratti argamti. Teessuma ishiitiinis magaalaa daangaa Altinaa kan kaaba Darfur keessatti kan argamtuu fi harka waraana mootummaa jirtuu fi Aljeeniiniyaa magaalaa guddoo dhi'a Darfur kan to'annoo finciltoota RSF jala jirtu gidduutti argamti. Ibsa gaafa wiixataa galgala baheen humnoonni gamtoomuun humna waraana Sudaan duukaa hiriiranii jiran loltoonni isaanii magaalaa dhiha Darfur keessatti argamu kana guutummaatti to'achuu isaanii mirkaneessaniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma waliin turuu keessaniif galatoomaa jenna.